Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Har'a ka hojii tolchinu dubbachiiftuu afaan Oromooti. Tartiibaan deemneeti A irraa hanga I geennee jirra jechuudha. Warroonni viidiyoo dabre argachuu barbaadan YouTube irratti argattan YouTube ogummaa harkaa takka hojii harkaa jedhu irratti argattan. YouTube subscribe godhaa. Hordofaa akka viidiyoon gadhiisee osoo karaan turreef hin barbaanne isin bira ga'u, akkasumas laayikii gochuudhaan jaalala qubee afaan Oromootiif qabdan ibsaa isiniin jedha. Kallattiimaan gara dalagaatti deemna. Warroonni shabakaan keessa YouTube hin dalanne gara Facebookaatiinis Facebookni kiyya Raabiyaa Kadir jedha. Gama Facebookaatiinis argachuu dandeettanii. Amma kallattiimaan dalagaa seenna. Jalqaba irratti kana ni qopheeffattu. Itti aansitanii kirrii tana ni qopheeffattu jechuudha bifa barbaadan. Amma jalaachisiisineeti dalagaa eegallaa jechuudha. Haaluma argitan kanaaniin dalagaa eegallaa akkamitti akka tolu wal wajji ilaalla kallattiimaan. Ni eegallaa. Akkanatti ni qabanna. Bismillah. Erga akkana qabnee booda irraan deebi'a. Viidiyoon dura qubee I dalage hin mul'atuufin irra deebi'e na hordofaa. Akkanatti erga qabne argitan jedhee yaada. Akkana ni goona. Akkana goonee ergasii booda akkanatti as baafna jechuudha. Takka akkasiin eegaluufi akkana ni qabna. Ergasii booda akkanatti qabne as baafna. Takka 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 erga 12 dhoofnee booda itti marra. Erga itti marree sarara kanarra dhayaatii gad deemna jechuudha. Sarara kanarra gad deemna. Amma sadaffaa jalaaniin gad seenna. Sun akkam yoo jettani takka 2 3 takka jennee lakkoofnaa 2 3 sadaffaa kana jalaaniin itti marree akkana gad seenna. Haala kanaan qabne as baafna hunda bakka itti aanutti dabarra. Darbii tokkoffaa xumurree jirra jechuudha. Xumurra
amma isteeppii itti aanu dabarra malee irraa xumurree jirra jechuudha. Haaluma argitan kana isteeppii itti aanutti dabarraa. Irraa xumurree jirra jechuudha. Irraa xumurree jirra. Amma isteeppii itti aanutti dabarra. Ammas ni fidanna. Akkuma duraa sanii akkanatti ni qabna. Akkanatti ni qabna akkuma duraa. Isiniif gala jedhee abdii qaba. Akkana gooneeti. Itti marra. Asuma deebinaatti marreeti. Haala kanaan isteeppii xumuraarra geenyee jirra jechuudha. Amma as jalaan ni seenna. Ammas asiin seenna gadi qabni as baafna. Ammas haala kanaan irraa xumurree jirra jechuudha. Garaana ni dabararna. Erga garaana dabarree booda haala kanaan qabni as baafna. Tanas ni murraa jechuudha. Erga haala kanaan murre isii qalama mataa gubbaa barreessinu sani daanteleedhaan haala kanaan itti tolchinaa jechuudha. As keessa gaddeebinee ni tolchina. Bakkuma gannuu seente takkaaniin xumurree jirra jechuudha. Haala argitan kanaan
irraa xumurree jirra jechuudha. Asirratti yoo isin akka agarsiisu taate kanatti qubee i bifa sadiin tolchee jira. Tunis qalamaan mataa gubbaa barreessinu sanii haala kana irraa xumurree jirra jechuudha. Kana fakkaata. Gama feesbuukaatii fi yuutuubaan illee na hordofuu hin dagatinaa. Yuutuubni kiyya ogummaa harkaa takkaa hojii harkaa takka Rabiyaa Kadir jettanii yoo barreessitan yuutuubni tokkuma isin dhufa. Gama feesbuukaatiinis Rabiyaa Kadir jettanii feesbuuk irra yoo sarchi gootan feesbuukni kiyya isiniif dhufa. Fooloo godhaa, na hordofa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanga marsaa dhufuun walitti deebina.